السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم ولتان أكم بلتان نجا فيا الحمد لله ولد ديبني ديوتا ناتيك أوغر غربني هوا جم جم هواسا خينياتي تو ندبي سوف دي مرة هواسني خينيات دو ولي درمني أكا غارت والبرد عبتي ولا جرى إيغالي هم هررجيتي هواسني خينيات كلين لفتن هفني نمو وان دندون هواسا سابر عبتي galatoomaa wanni kun nutti baruu qaba. Hawaasni keenya hogguu miidhamee yeroo hunda dirmachuu fi danda'uu nurra jira. Ammallee wanni godhamaa jiru uummata keenya keessattuu warra cinassan wanni amma dura bira ga'e hin jirtu. Namuu bakka jirtanirraa waan gootan hawaasa saniin gayaa. Hawaasni isin dhaggeeffachaa jira, isin eegaa jira, isin rakkataadha. Tanaafuu uummanni keenya ka biyya alaa jiru waan walitti qabdaniis maqaa keessaniifis kabajaadhaan uummata saniin gayaa nuuf galatoomaa jiraadhaa wanni kun nuuf barachuu qaba. Yeroo rakkoon hawaasa keenya dhufte yoo nuti hawaasa keenyaaf hin dirmane namni dirmatuuf hin jiru jechuu barbaadeetuma san akkasii talammeessaa mootummaan Oromiyaatilleen uummata keenyaaf dirmattee jirti. Waraanni Oromiyaadha naannawa san bakka 4 qubatee jira. Waraana guddaa achi qubsiisanii naannawa sanirraa gaaggunuu himan bakka 3 hin beeku takka immoo Tulluu Guuleet bakka 6 qubsiisan waraana guddaa achi qubatee amma tasgabbiin ni jirti taha. Tanaafuu hawaasni keenya waliif dirmachaa jira. Mootummaan Oromiyaatis uummata bira dhaabbachaa jirti. Ammoo wanni kun itti fufuu qabdi jennaan mootummaa Oromiyaatiin. Rakkoon uummata keenyaa hedduudha, guddoodha. Akka isaan wajji dhaabbatan asumaan itti iyyanna. Tasadeessaa taniin jechuu barbaadu takka. Jara keenya warreen gartee miidiyaa gubbaa faarsitee bultootaa ja'anii ololanii fi gurguddaan isaanii kan isaan dura jiruus tahee hawaasni keenya qaabsoo irraa dadhabatee jira. Warri gartee dhiiga namaatiin naggaduu barbaaddan amma rakkoo Wallaggattiis tahee Harargettiis kaate tana karaa kaaniin jaarmeemoo siyaasaa Oromootii harka keessaa qabaa jechuun ni danda'ama. Maaliif uummata Harargee kana kaasuudhaaf qaabsoodhatti uummata kana hiriirsuudhaaf akka gartee jarri kun ka'ee dhaabbatuu fi rakkoon dilli kun kaate. Maaliif Harargee qofarratti xiyyeeffatee jettee hoggulaaltee xinxiltee ati gaa ilma namaati rabbiin surrii sii kannee hoggulaaltu Harargee tana kaasuu barbaadan warri gartee dhiiga namaatiin naggaduu bare warri nama jeesee qaabsoo tanatti gartee abbaa tahuu barbaadu warri nama kana miskiina gatee aangoo barbaadu. Jara kanaatiitu uummata keenya ibidda karaa hundaan itti qabsiise. Rabbi hamti ibiddirraa dhaabbatee jira. Kan du'ees du'ee rabbi ramataa godhuu fi uummanni keenya keessattuu Harargeen qaabsoo irraa dadhabdee jirti. Gaafa isin raftan gaafa isin gartee Amaaraa ka gartee isin Amaaraa mi Oromo jennee isin dammaisaa turre Harargeen qaabsoo jirti. Amata 50 arraati Harargeen qaabsoo irra turte. Amma qaabsoo dadhabatte Harargeen. Harargeen bakkatu jirtu hin jirtu daggala isin taatee nama isin gootee isin Oromeessitee Oromotti isin laayixee duuba gaa amma dadhabanne Harargee kaasuuf hin rakkatinaa nuuf gala dhugaadha. Qaabsoon Harargeen keessan jirre bakka takka kan geenyees ni garra. Fashala qaabsooti kun ammala. Qaabsoon Oromoo tuni bakka 3tti yoo gaggabaaftee ilaalte taraa 3 qaabsoon Oromoo lafarraa kaatee fashalte bakka takka illee gahuu dadhabdee maaliif wanni kuni hangam takka Harargeen qaabsoo tana keessatti bu'aa akka qaabsoo tanaaf qabdu hangam takka jabeenya Harargeen qaabsoo tana keessatti akka qabdu hangam takka murannoo akka qabdu hangam takka qabeenya sii qaabsoo tana bira akkatti dhaabbattu tanaani beekuu dandeessa laaftumatti. Maaliif
qaabsoo harargeen keessan jirrechi deemuu dandeessan. Kanaaf uummata harargeedhaa qaabsootti afeeruudhaaf halkanii guyyaa cecehaa jirtan. Harargeen hifattee jirti qaabsoo hin goonu. Akkumaan reefu je'ee warri gartee dhiiga namaatiin naggaduu bartan silaa amma deemaatii faannoo wajjin naggadaa jirtanii achuman naggadadhaa jechuu barbaadde Harargeen. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.